الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين قيا باتي رمضان باتي دعيلاتي باتي نمني مسلمة دعاي خيستك كانت دمي سوقا باتي ربي سبحانه وتعالى قبرو تنصاتي فكان خيستك إيبالو دعاينتون yeroo hundaa'u godhachuun barbaachisuma ta'uu wajjin garuu ammoo yeroo gariitu jira. Tanii fi yoonii fi keessa kadhanne Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kadhaa teenya sanitti nu qeebalu. Yeroo san keessa isiin takkaa fi takkaan jabduudha ta yeroo ammaan tana keessa jirutti ittiin fayyadamuu qabnu yeroo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gama samii duniyaadhaa gabbuu sani. halkan gama boodaa jechuudha. Ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akkana nuun jedhe: inna fi llayli saacatan laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun yas'alu allaha ta'aalaa fiihaa khayran min amri ddunyaa wal-aakhira illaa acxaahu iyyaahu wadhaalika fi kulli layla. halkan keessa sa'aa takkaa jiraa jedhe. sa'aa san keessatti gabrichi Rabbii isaa waan duniyaatiis tahee ta aakhiraadhaatis Rabbii isaan kadhatu yoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan san isaa kenne malee je kun halkan cufa je. yeroo halkanii nuti hundinuu ni kaana, iraabaafuu jennee ni kaana. yeroo kaane sanitti haajaa adda addaa qabnaa Rabbii keenyatti subhaanahu wa ta'aalaa haa himannu. kun hadiisa keessatti ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam kan nuun jeetti yoo isaaf kenne malee hin taane je nuu kenna jechuudha. yeroo santi fayyadamne haanii fi Rabbii keenya kadhannu, Rabbii keenyatti haajaa teenya haa himannu. yeroo lammaffaadha yeroo sujuudatti jiru. yeroo sujuuda buune du'aa akkaan haa heddummeessinu. ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akkana nuun jedhe: yeroo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkaan gabricha isaatti dhihaatu yeroo inni sujuuda jiru sani jedhe: tanaaf fajtahiduu fi du'aa faqaminun an yustajaaba lakum. du'aa keessatti jajjabaadhaa, du'aa akkaan kadhadhaa, isinii qeebalamuun haqiiqii dhugaadhaa jedhe. qaama ilma namaa kana keessaa wanni akkaan kabajamaadha fuula kana. qaama kee kabajamaa kee kana bakka kabajamtuu tana hoggaa Rabbii keetiif jettee lafa keesse bakka sanitti akka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrichatti dhihaataadha. yeroo san du'aa itti haa jabaannu, Rabbii keenyatti waa hunda haa himannu. nama salafaa keessaa namni tokko gurbaa tokko kanii fi daddafee jarjaree salaatu harkeen maal jeeni haajaa Rabbitti himattuun qabduu hiijeen yeroo sujuudaa keessatti hattaa hanga soogdaallee Rabbii kiyyaan qaddaa jee. yeroo san Rabbiin akka waan gabrichatti dhihaatuuf jecha du'aayin bakka sanitti haa jabaatu, bakka sanitti haa jabeessinu, akkanaa kadhannu. yeroo sadaffaadha yeroodha roobni bu'u. yeroo roobni roobu du'aayin akka qeebalamtu ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti maal jee: kadhaan lama deeffamtuu je. yeroo lama kadhaan yeroo lama kadhatan hin deeffamtuu je. takkayyatami jennaan yeroo azaanni azaanamuu fi yeroodha wataxta almaxari wayta roobni bu'u. yeroo roobni bu'u saniisi du'aa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni qeebala nuun je. kanaaf yeroo roobni roobu ammaan tana akka magaalaa Dirree Dhawaadhaatti yeroo roobni roobu keessa jirra. hoggaa roobni roobu san harka keenya ol qabannee du'aa itti haa jabaannu, kadhannee Rabbii keenya irraan dabnu, yeroolee tana fayyadamnee haajaa teenya Rabbitti haa himannu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan nuti kadhanne hunda Rabbii nurraa haa qeebalu, soomana keenyallee Rabbii nurraa haa qeebalu. yeroolee sadeen tanatti fayyadamnee haanii fi haajaa teenya waan silaa barbaannu ta duniyaatiis ta diiniitiis waa hundaa'u Rabbii keenyatti haa himannuun isiniin jaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.